Ashama harka fuune kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota mootii miidiyaa bakkuma jirtanitti nageenyi kee kan kabajaa lagee qaxxaamuree tulluu qaarii isinaa dhaqqabu aan mootiidha deebi'ee dhufee jira. Hanga xumura sagantaa kiyyaatti nafaana turaan affeerraa koo yeroo hundaati. Warroonni chaanaala kanaaf haaraa taatan subscribe gochuudhaan maatii keenyatti dabalama. Kanneen armaan dura maatii keenya turtan irra deebiidhaan baga nagaan dhuftan. Viidiyoo ajaa'ibaa, viidiyoo hedduu namatti tolu isiniif qabadhee dhiyaadhee jira. Hanga xumura sagantaa kiyyaatti nafaana tura. Ega videoon kiyya har'aa viidiyoo lama irratti wajjin dubbanna. Viidiyoon inni jalqabaa namni tokko intalli takka waggaa 6,001 erga duutee awwaalamte yookaan taljii keessatti yookaan firiijii keessa cabbii keessatti kaayamte erga turte booda waggaa 6,001 booda lubbuudhaan kaatee deebitee jirti jedha. Viidiyoo kana argee hedduu na ajaa'ibe. Ittis amanuudhaaf hedduu nama rakkisa. Garuu akkan amanne lega argutti jirta akkaataa itti nama taljii keessa ture yeroo dheeraadhaaf taljii keessa ture yeroo doktoroonni surprise ta'anii dhufanii haala kanaan nama kana kaasanii namni kun lubbuu godhatee gara jireenya isaatiitti deebi'u argutti jirta. Amanuudhaaf ammoo namni tokko waggaa 6,000 miti waggaa 6,000 du'ee yookaan barafa keessatti taljii keessatti awwaalamee ka'uu miti. Namni tokko uumamumaanuu waggaa 6,000 jiraachuu danda'a. Namni tokko yoo rafe abjuudhaan waggaa 6,000 miti namni guyyaa 6 abjuu keessa ciisuu danda'a. Wanni jedhu sammuu namaa keessatti ni dhaga'ama. Waa'een social media kana hedduu tokko nama rakkisutti jira. Rakkannee jirra wantoota garagaraa arginu amanuudhaaf hedduu rakkachuutti jirra. Akkan amanneef ammoo namoonni puruufa garagaraa ragaalee garagaraa wajjin qabataniiti dhufanii nu fuuldura taa'anii nutti mul'isittu jira. Doktoroonni yeroo nama kana cabbii isaa irraa hargufanii gulukoosa garagaraa itti godhanii namni sun hafuura godhatee wanta jedhu nutti mul'isu jiru. So amanuuf akkatti amanu dhabnee jirra. Amanuu dhiisuudhaaf ammoo ragaa qabatama argutti jira. Fiilima garagaraati jechuudhaafis ammoo namni bifa kanaan akkuma argaa jirtan kanatti cabbii kana keessa wanta jedhee yeroo dheeraadhaaf jiraachuu ni danda'a. Erga achii ka'ee hoo namni hin hollatu qaamni isaa hin kirkiru wanta jedhu hedduu sammuu keessatti natti dhagaamee waa hedduu yaadee buusee deebisee wanta godhu dhabnaan magaa viidiyoo tana hojjedhe. Isinis viidiyoo akkana yeroo argitan walii qooduudhaaf barnoota haa godhannu. Maalii fi wanta argan tokko wanta nama ajaa'ibe tokko fidanii hiriyoota ofiitiif maatii ofiitiif qooduun hedduu barbaachisaadha. Viidiyoon tun social media irra karaa garagaraatiin deemutti jirti. Achirratti argeeti dhaggeeffadhee hedduu na ajaa'ibsiifnaaniin hiriyoonni tiyas maatiin kiyas arguu qaban wanta jedhu fide. Akkuma argaa jirtan amma qilleensa kennuufitti jiran hafuura kennuufitti jiranii doktoroonni jechaadha. Dhiignis socho'uu galee jira. Doktoroonni namoonni naannoo jiran hundi isaanii surprise ta'aniitti jiru. Garuu viidiyoo tana yeroo jalqaba argu taayitiliin isaa maal jedha? Namni intalli waggaa miliyoona 50 duutee turte kaatee lubbuu horattee jiraachuu eegaltee jirti. Ilmi namaa erga uumame dachiin tun erga uumamte amat miliyoona 50 geennee jirra. Wanta akkasiisan namni ilaalcha harkisuudhaaf akka namni viidiyoo san laaluudhaaf taayitila babbareechee akkuma nuti yeroo garagaraa taayitila barreeffannee ebalu du'ee ebalu tumame ebalu hidhame ebalu ajjeefame jennee mata duree barreeffannee yookaan taambineela garagaraa dhiiga itti goonee akka namni jarjaree bakka san dhaqee viidiyoo san daawwachuuf wanta goonuun wal fakkaata. Garuu gaafa keessa gadi seenee laalu over 6,000 years jedha. Over 6,000 years namni du'e dhabame namni taljii keessa ture lubbuu horatee deebi'ee jira jedha. So amanuudhaafis dhugaa nama rakkisa. Garuu wanti kun garuma hundattuu deebistee laaltee buuftee baastee yoo laalte wanta dhugaa hin fakkaanneedha. Wanta dhugarraa hedduu fagaateedha. Namni Luusii mataate jechaadha. Luusii Itoophiyaadhaa ta Affaar keessatti argamte
Angasuma dheerachuutti jirti jechaadha. Umriin nama waggaa 6,000 erga awwaalame namni tokko du'ee gaafa awwaalame waggaa guyyaa 40 keessatti lafeen isaa addaan qaamni nama adda babba. Amma intalli kuno qaama goggogaa miti lubbuun deebi'ee jirti. Kuno qaamni socho'uu eegalee jira jechaadha. Jalqaba silaa namni tokko eeyyan akkuma jalqaba irra jedhe namni tokko erga du'ee guyyaa 40 keessatti qaamni isaa lafeen isaa bakka hundatti adda babbaya. Garuu gaafa barafa keessa yookaan taljii keessa namni tokko yoo taa'u akka qaamni isaa hin butunne akka qaamni isaa hin ajoofne akka qaamni akkuma uumamaatitti taa'u godha. Taljiin hanga tokko ni gargaara. Kana qofaa miti gaa silaa ni goggoysa qaamni nama sanii silaa gogeeti wanna jedha. Tun normaaluma akka arginetti filima garaagaraatillee jedhee wanta gochuun gantoota garaagaraa irra googil godhee daawwadhee filima kana ni dhabe jechaadha. Wanti kun eessaa dhufe dhiiroo tarii namni biraa yoo akka tasaa filima kana guutuu filima kanaa argitan ammoo tuyyuu mee nuuf qoodaadha. Ana hedduun ajaa'ibe. Inni biraa ammoo viidiyoo kanaan wal fakkaatu namni kuni faranjiidha. Yeroo hedduun faranjiin gaa soban beeytu dhugaa jirtuma himti. Filima irrattis yoo ta'e malee jechaadha. Filima irratti illee homa taa'e taateewwan hangammaatti ta'an yookaan gara fuulduraatti ta'uudhaaf deeman mul'isan malee soba akka uummata keenya uummata Afrikaa kana wanta hin uumamin gaalli kormaan ilmoo dhale hin jedhani. So achirratti shakkii garaagaraa keessa na seensise. Mee gara biyya keenyaatti deebina. Biyya keenya keessatti biyya ormaatti namni du'ee yeroo hedduudhaaf ture bayeeti qabrii keessaa bayee jireenya eegale jedhaniiti nutti mul'isutti jiru. Biyya keenya keessatti ammoo namni lubbuun jiru du'uudha barbaada jiraachuun fedhu jedheeti saaxina reeffaa bitatee osoo lubbuun jiru keessa na awwaala du'uun fedhu jiraa kee na awwaala jedheeti nama kadhatuun arge. Viidiyoo ajaa'ibaa tokko arge. Viidiyoo sanis asirratti isiniif seensisa. Osoo lubbuun jirtu intalli saaxina reeffaa keessa seentee natti cufaadhaaf saaxina kana qoradhee laaleeti bitadhee kaayadha gaafa du'ee saaxina kana keessatti malee nan awwaalinaadha ammuma tireening godha. Namni addunyaa tanarratti waa hedduun sodaadha wanta akka du'aa sodaadhuun qabu kanaaf dura tireening gochuu qaba jette yuutuubara. Silaa yuutuubaroonni dubbii garaagaraa uumaniituma ilaalcha namaa harkisuudhaaf yookaan akka namni viidiyoo isaanii ilaaluuf wanta garaagaraa godhu. Garuu hangana hundallee ilaalchaaf jennee wanta kana hunda keessa seenuun hangana kana hunda barbaachisaa ta'ee natti mul'anne. Yoo garuu viidiyoo san namni akka tasaa argitan yoo jiraatan nama ajaa'iba. Ni sodaadha jetti du'a sodaadha jetti du'a gaafa duute saaxina keessa yeroo kaan isii wanni beektu tokko hin jiru ammaan tireeningii godhattee saaxina keessa seentee saaxina ofitti cuftee saaxina keessatti tireeningii gochuutti jirti. So kan sodaatanis du'a kan hin oollees du'uma jetti Oromoon yeroo mammaayitu du'a sirraa hin oolleef bifa kanaan saaxina bitattee akkuma argaa jirtan kana saaxina bitattee saaxina keessatti seentee saaxinni kun naaf ta'a nama daalaa jetteeti itti uflaalutti jirti. Gaafa viidiyoo kana arge hedduu rifadhe namni garam deemutti jira sila ilaalchuma yuutuubaatiif jenneeti wantoota kana goonamoo rakkoon jiru maali intalli tun dhugumatti du'a isii eeggatuuf tireeningii godhaa jirti moo maaltu maal ta'aa jira wanti jedhamu sammuu kiyyatti hedduu natti dhagahame. Mee akkuma laala amma seenteeti itti cufanii achi keessatti uflaaluudhaaf deemti. Fedha isiitiin saaxina kana bitadheeti kaayadhee gaafa ani du'e saaxina kiyya qophaayaa fiddanii na awwaaltanii saaxina ni sodaadha jetti. Erga sodaatte immoo seenuun maaf barbaachise.
amma ilaalchuma harkisuudhaaf namni akka laaluuf namni akka daawwatuuf wantoota akkanaa kana godhani yuutuubaroonni hedduun sanumaaf godhu. Look amma saaxina reeffaa keessa seenu jirti. Saaxina reeffaa keessa seentee keessa ciisaa jirti. Itti cufanii hangamta akka comfortable ta'e laallachuu jirti jechaadha. Of course osoo lubbuun jirtu keessa seentee yoo rafte rakkoo takka illee hin qabu. Saaxini bareedaadha. Nama jidduu jirta. Sagalee namaa ni dhageetta. Akka hin du'in ni beeyta. Lubbuudhaan akka jirtu ni beeyta. Wanni si sodaachisu tokko illee hin jiru. Har'aa fi gaafa san jidduu garaagarummaa guddatu jira. Saaxina kanaan sitti cufaniiti, sitti gadi cufanii, si qollofanii dukkana keessa si kaanii bakka sagaleen ilma namaa tokko illee hin jirre kophaa keedha jechuudha. So garaagarummaan jiru isa kana. Saaxina har'a bitattee kaa'attee fi dhiifteen illee garaagarummaa tokko hin qabu. Nuti keessattuu uummanni Itoophiyaa nama jiru gaafa inni lubbuun jiru hangana takka illee kabaja isaaf hin qabnu, jaalala isaaf hin qabnu. Garuu gaafa inni du'e jaalala guddaa qabnaaf, kabaja guddaa qabnaaf, yaaneeti akka ajaa'ibaa kanatti dhiinnee boochifnee maraannee mammaraachineeti awwaala gadi fageessinee jechaadha. So gaafa saniif yaaddanii jechuun hin barbaadu obboleettiiti. Liqeeffannus kadhannus saaxina sii bituu hin dadhabnu. Amma gatii saaxinaan bittee saaxina kaayyattu kana osoo warra mana hin qabne kanneen ala galan kanneen harka qalleeyyii osoo nyaachiftee gammachiiste hedduun ati tola. Garuu ilaalchi namaa garagara akka ani yaadu fakkisii yaadu tokko miti. Namni jireenya lafaa kanaaf cinqamee bira dabree gaafa du'eef akkamitti deema, akkamitti geggeeffama, saaxina akkamiitiin awwaalama, saaxinaan ittiin awwaalamu qaaliidha moo rakkisa jechuu sadarkaa yaadda'uu san bira geennee jirra. Kun amma salfishummaadha. Of jaalatummaa namni dunyaa kanarratti ka osoo wayita lama wayita sadi hin nyaanne hin dhuune oolee bulu jira. Namni sadarkaa nyaatee dhuguu bira dabree bashannanee jireenya boruutiif jireenya gaafa du'eetiif yaadda'uu cinqamuu eegalee jira. Sadarkaa kanarra geennee jira. So cheek gootee jirti, baatee jirti. Ni toowwatti basmaam wal daguuf manfas quddus adu amlaak jetti. Wayi rabbi dirqamaan si seensise waa inni atitti amantu dirqamaan si seensifne akka nama sodaattee fakkeessuu maal gochi. Okay, sanillee yoo ta'e namni yaalii gochuullee yoo barbaade sila miidiyaatti fidanii mul'isuun barbaachisaa miti. Dhuunfamaan dhayxee bakka san dhayxee guyyaa lama guyyaa sadii yoo saaxina ka sodaatu taate du'a sodaatu taate beeta kiristaana deemte siin kiristaana natti fakkaatti akka maatee bagootutti jechaadha. So achi dhayxee tireeningii gochuu dandeetti, yaalii gochuu dandeetti. Miidiyaatti wanni fidaniif maalinni namaaf ajandaa ta'uudhaaf namni akka kiyyaa irraa haasa'uu fi afaan namaa bu'uudhaaf beekamtii ittiin argachuudhaaf ebaluun sun akkas goote akkana goote haa jedhanii namni irraa haasa'uu fi kanaaf wanti akkanaa kun dogongora so irraa of eegganne. Maaliif namni waa hedduu namaan jechuu danda'a. Qalbiidhumti keetuu gammachuun argatu. Sodaan garagaraa si keessatti uumama. Hanga jiraatte gammachuudhaan jiraatte gaafa duute deemtee duusii wayya cinqaa sammuu kee keessatti uumtee yaada hin taane wanta garagaraa sammuu kee keessatti uumtee ufumaaf cinquun faayidaa takka illee hin qabu. Ufumaaf cinqinee rakkoo garagaraa keessa uf seensisuu irraa osoo akkasumatti hanga jiraanne takka jiraannee gaafa duune addunyaa tanarraa deemnee jedha yaada garagaraa keessa uf seensisuun faayidaa takka illee hin qabu. Osoo aktiivistii taate, osoo nama doktora taate, piroofeesara taate yookaan hayyuu wayii taate namni waan kanarraa waa haa baratuuf yaada san dabarsutti jirti jechuu dandeenya. Garuu gaafa gara yuutuubarootaa deebine yuutuubaroonni homa ta'e naa ta'u ilaalcha namaa argachuudhaaf haa namni wanta san dhaqee laaluudhaaf namni wanta akkanaa kanammoo ni laala. Kanumaaf wanta godhu malee dhaamsa wayii dabarsuufi miti. Dhaamsumti ati dabarsitu tokko illee hin jiru. Sababni isaas namni kamuu boru akka du'u beeka. Gaafa du'e ammoo wanti ati ittiin awwaalamtu hanga hundallee sin cinqu. Biyyoota garagaraa keessatti namootni dureeyyii ta'an fakkeenyaaf biyya Naayijeeriyaa keessatti yeroo garagaraa wanni akkanaa kun deddeebi'ee uumamutti jira.
nama du'e tokko qabeenya waliin awwaaluu konkolaataa daaba yookaan ammoo wanta inni itti fayyadamu wanta akka TV maal mobaayila garagaraa waliin biyya Nigeria keessatti yeroo 2-3 wanni akkanaa kun happen ta'ee jira. So wanta akkasiisan deebisanii fiduun barbaachisaa miti. Viidiyoon kun lamaan na ajaa'ibsiifnaan himan fide wanta na faana turtaniif galatooma. Horaa bulaa deebinaa. Viidiyoo biraatiin yeroo biraa walitti deebinaa. Bye bye.